manni kunis Shaashamannee ganda duwwaa afuriiti. Kaartatti aanee jechuudha. Baarzafoonni gurguddaan kun karaa soddomaati akkuma argitani. Lafti kaaree 300. Luukii 70 meeqa jettan sheekota? Luukii 72 balbala 4 qaba. Balballi tokko gadaanu kun gaadaa fi saalooniidha. Kutaa ciisaatii fi saaloonii qaba. Dugda duubaan kushiinaan ijaaratanii. Garaan keessi illee garafamee akkanuma jira. Inni lassanameera iyyuu garaan keessi. Korniishii qofatu hafa. Wannan galeera koondiitiin galeera. Koondiitiin illee galeera. Mana bareeda sirriitti asiin kun karaan gara saanu kanaan karaan qal'aadha. Karaa yeroo gamaa gamana yeroo kan muramu ta'e haga dhagaa kanaan fudhata karaa. Haga dhagaa kanaa in fudhata karaani metira 2.5 jechuudha. Sirra metira 2.5 tuqa. Ila kun asiin bolokeettiidhaan kan ijaaraadhaan kan argitan jaarbaa irratti mana barumsaa illee as jira. Masgiidni illee as bira jira. Ila kun minaaraan masgiidaatu asiin mataa irratti mul'ata. Ijoollee barsiifachuuf illee ibaadaa illee godhachuuf illee gaariidha. Abbaa lamatu mana lama walii jira kaaree 600 irratti. Kun kaaree 300 gubbaa jira. Manni mana dhaaba bareedaati. Finishingi isaa qofaafaa itti dhiyaadhaati. Jabaadhaa bitadhaa. Kun karaanuu karaa gugurdaadha. Garuu gamaa gamanatti hin tuqame yeroon booda agartanii karaa Shaaloom irra asfaaltii irra ol qajeelchuudha. Karaa tokkicha irra cinaa as goranii gatii meeqa jedhaniira? Gatii dhuma. Hin baay'ate. 900 hin baay'ate. Inni dhuma 850 warri 9 jedhaa raayyuume ani isin mormaara hundaafuu isin itti kootta.